Maaliif ishee qaba? Iddoo jedhamu? Iddoo jedhamu? Gaazama kee? Takka boo'i yeroo booddee amma ishii booddee afura maaliif ishee? Maaliif iddoo jedhamta? Kuma lama dhibba saddeet. Keessa akka shemmaa taatuufi? Akka lubbuu. Ammoo mana ishee keessatti maal gochaa akka milikkita akkamitti agarsiisaa? Mana baasee jaallatatti galte. Ifadha afurii kuma lama dhibba saddeet irratti hojjetaa bishaan ta'e. Kuma jedhaan fura galaadha. Jedha kuma jedhaani. Eeyyii amma qaba. Amma gaa jireenya ishee kan dhibbereen ta'u waan agarsiisuudhaaf amma kaasee jedhe makaasee waan agarsiisuudhaaf jireenya ishee mana ishee lubbuu ishee amnee kan jiru gadhiifnee hin deemne har'aa jalqabee hin deemne bakka sagalee guddaa yeroo sana xaran dabbisu. Walla otootiin beekin joortuu si godhan, boossuu si godhan, namaa gadi si godhan, otootiin beekin birrii sinuma kennanii suuraa kee maqaa kee irratti hojjetan warri kaan shillaa'e harka keessa qabu. Guyyaa kanaa kaasee Waaqayyo diinota keessan ni golgoleessa. Inni hojjetu hin milkaan. Birrii fudhatanii faawwamee. Diinonni kolan argatan jedha. Ajjeesu miti? Ajjeesuudhaaf. Amma yeroo kun nyaatetti sagalee guddaadhaan yeroo sadi caraaniiti afur midhaa kana mataa ishiitti ergamu sagalee guddaan caraati. Tokko lama sadi sagalee guddaan isaan malee lafannee gara si olitti dabalan. Itti kaffala booliin galata gooftaa. Sammuu keessatti fuudhaa baay'ee. Si waraana baay'ee kanaan rakkatta irraa boodaatti bilisa. Isaa kana dhalootaan kaastee kan qaban karaa tambisuudhaaf jireenya ishii duwwaa akka isheen duwwaa ta'a afur itti argamtan sagalee guddaan caraa kana soota. Sagalee guddaan isa dhumaa jennee. Boontaaf galata nuuf ta'a.